This is a man who doesn't want you to see his face. Inni nama fedhe of fakkeessee dhiyaachuu danda'a. Yoo fedhe nama beekamaa barbaadus dureessa miiliyoonota facaasu fakkaatee mul'ata. Fedhu xiyyaara dhuunfaan balali'a, booda barbaadu immoo doonii dhuunfaa isaarratti yookiin hoteela qaqqaalii addunyaa kanarra jiranu keessa namoota bebbeekamoo beellamuu naasofsiisa. Haasaa isaanii keessatti immoo iccitiiwwan hin eegamne afaanii fuudha. Namni kun eenyu? Boodatti deebina. Garuu leenjisaan garee biyyaalessaa Ingilandi duraanii Sven Goran Eriksson maal ta'an Wayne Rooney arrabsaniiru. David Beckham ammoo Real Madrid gadhiisisuu barbaadu. Ofii immoo leenjisaa garee biyyaalessaa Ingilandi. Maaliif kana hunda keessa harka naqatan laata? Eenyutu isaan haasofsiisee dubbii jabaa afaanii fuudhee gaazexaa News of the World jedhamu kanaaf kenna? Qophii keenyaan isin biraan geenya. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys and you see me holding up my middle finger to Bara 2006 leenjisaan garee kubbaa miilaa biyyaalessaa England Sven Goran Eriksson gara Dubai deemaniiru. Nama tokko waliin beellama qabu. Eriksson garee biyyaalessaa England haga bara 2008tti leenjisuuf waadaa galanii mallatteessanis ture. Baruma sana immoo waancaan addunyaa 2006 Germanitti qophaa'a. England waancaa kana ni fudhattiif biyyoota tilmaamaman keessaa tokko. Sven Goran Eriksson Dubaayin kan deeman dureessa kilaba Premier League England bituu barbaadu tokko waliin iccitiin mari'achuu fi Eriksson ni dubbatu. Waancaa addunyaa kana argannaan garee biyyaalessaa England nan gadhiisa. Kilabni kubbaa miilaa Aston Villa gurguramuu fi jedhanii sheeka dureessa isaan bira jiru taasa'u. Abbaan qabeenya kilabichaa dulloomeera. Du'uuf nama jirudha. Kilabicha otoo bittanii bayeessa. Yeroo sana Real Madridiif taphachaa kan ture waa'ee David Beckhamis itti maniiru. An jedhan Eriksson barbaachisaa taanaan David Beckham gara England akka deebi'u nan taasisa. Beekhaamiin gara kilabichaatti yoo finne jedhan Eriksson hidhannoo kilabichaa baay'inaan gurguruu dandeenya. Beekhaamiin finnaan Aston Villaan fooyituu kilabichaa waggoota 10 darban gurgure caalaa torbee tokkotti gurgurata. Kilaba magaalaa London keessa jiru bitna taanaan Beekhaam boru ganama akka nuuf mallatteessu nan amansiisa. Michael Owens yoo ta'e jedhan Eriksson Newcastle keessatti taphachuu isaatti gammachuu hin qabu. Isas ni mallatteessifanna. Dureessi isaan bira taa'u kun kilaba kubbaa miilaa Premier League bituuf fedhii akka qabuu fi Sven Goran Erikssoniin ammoo leenjisaa garichaa akkanaaf taatanuun barbaada jedhanii jira. Gidduuttis waa'ee taphattoota garee biyyaalessaa England dhimma dhuunfaa isaanii gaafatan. Eriksson hoteela qaalii sadarkaa isaa eeggate keessa taa'anii sheeka dureessa beellama waliin qabatan kanatti haasa'uu itti fufaniiru. Waancaa addunyaa ganna kanaatiin Jarmanii mo'annee shaampiyoonii akkuma taaneen garee kana waliin itti fufuun barbaadu jedhan of amantaa guutuudhaan isin Aston Villa bitaa malee kilaba kana shaampiyoonii England gochuun natti hin ulfaatu. Garuu namicha Chelsea leenjisu sana Jose Mourinhoon miindaa hin argatu caalaa naaf kaffaluu qabdu. Kun ta'uu qaba. Sven Goran Eriksson hoteela abbaa urjii 7 Burj El Arab keessa taa'anii taphattoota isaanii hamachuutti jiru. Wayne Rooney jedhan Rooney'n akka dibichaati. Tasgabbii hin qabu. Qalbiin isaas fayyaanatti hin fakkaatu. Taphataan Rio Ferdinand jedhamu sun immoo akkasumatti of jajjabeessa. Maslufa wayitii jedhaniin kan kana jechaa jiran Sven Goran Erikssonii. Taphattoota garee biyyaalessaa isaanii ofii leenjisanu hamatu. Kana booda kan ta'e garuu isaaniif qaanessaa ture. Mariin dureessa sheeka kana waliin taasisan waancaan addunyaa 2006 eegaluu isaatiin torbee 6 dura addunyaatti himame. Gaazexaan iccitii namootaa bebbeekamoo dhoksaan qorachuun saaxilu News of the World salphina Sven Goran Eriksson kana qabatee bahe. Namni sheeka dureessa fakkaatee kilaba England bituuf ture immoo sheekas hin turre dureessas miti. Gaazexessaa barruu News of the World ture Mahiz Mohamud jedhama. Hojii gaazexessummaa qorannaatiin waggoota 20 gaazexoota garagaraatiif hojjetee dabarseera. Gochisaa kun naamusa gaazexessummaan gaaffii garagaraa kaasuus Sven Goran Eriksson leenjisaa garee biyyaalessa Englandiin garuu salphinarraa hin baraaramne. Posing as a fake sheikh, the News of the World reporter delighted in exposing the secrets of the rich and famous.
gaazexaan bara 1843 jalqabe bilbila dhuunfaa namoota bebbeekamoo butee basaasuun iccitii isaanii addunyaatti baasu kun bara 2011 cufame hojii dhaabe. Maazeer Mohammudis bara 2014 hojii gaazexeessummaatiin addaan bahe. Seven Goran Eriksson mariin koo akkasiin turre Mohammud yaada koo na jalaa jallisee gabaase jechuun himataniis ture. Afaanuma isaaniitiin dubbatanii garee tasgabbii dhorkan qabatanii gara Jarmanii deemuun nuusa xumuraatiin England peenaalitiidhaan Poorchugaaliin 3-1 mo'amtee dorgommichaa baate. Torbee ja'a dura taphattoota isaanii hamiin kan ungulaalan Eriksson dorgommichaan booda England waliin gargar bahan. Gaazexaan News of the World Erikssoniin iccitii isaanii fuudhuuf yeroo sanatti paawundii 100,000 baasuunsaa boodarra gabaafameera. Afaan hamii bare utubaatti tasaasa jedha Oromoon. I can swear, I can joke.